Ana jiraatu kabajamtoota hordoftoota sagantaa siinqeeshoo hundi nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundatti isin dhaqqabu. Egaa guyyaa irraa kan argamnu magaalaa Arsii Nageellee jirra. Maaliif dhufne? Eessa dhaqaa jirra? Baruu feenaan turtii keessan siinqeeshoo faana taasifadhaa. Warra manaa nagaa ooltanii fayyaa. Gammachuuti barsiisaa seenaati dalaggeetu aadaa. Akkam ooltee? Fayyaa ooltanii? Naguma akkam ooltee? Aayyoo anaa jiraatu fayyaa jirtu? Anaa jiraatu akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Naguma fayyaa jirtu? Baga waliin jiran fayyaa nagar fayyaa fayyaa gaari. Madda gammachuuti. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa siinqeeshoo qee bareedduu Afrikaa geenne jirra. Qee Aayyoo Guddattuu jirra. Aayyoo Guddattuu kutaa tokkoffaa isin dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaa ammoo ayyaana soomaa qaba sababeeffachuudhaan buna sooqidda jennee gara mana haadha teennaa deemnee jirra. Mee akkamitti akka waliin turtii taasifnu ni bartu seenaa Aayyoo Guddattuus nurraa qoodamaa nu faana turaan afeerraa siinqeeshooti. Madda gammachuuti barsiisaa seenaati dalaggeetu aadaa bohaarsaa sammuuti siinqeeshoo. Aayyoo mee maqaa keessanii fi bakka itti dhalattanii guddattan daawwattoota siinqeeshoo faana wal baradhaa. Eshi bakka itti dhaladhe wayyoo raafuu argiisaat achuma guddadhelle achuma ka'ee akkuma dubartiin Oromoo heerumtu heerumelle bara fotoo na fuudhanii sanii naa waggaa tokko keessa deebee abbaan kiyya ilmaa bashilaan qabu na soqatee jennaani warra araarfatee itti galee isuma waliin ture abbaa kiyya waliin. Lafallee sangaallee kan isaatiin qotadhee nyaatu maannaa irratti nullee bultii godhanne abbaan kiyya hin du'e haga abbaan kiyya du'e baay'ee rakkadhe loon illee hattuun narraa oofatte harree waggaa afurii qote harree waggaa afurii qote loowwan qadaabee ka durbaa gurguree ka ilmaatti fuudhee akkuma dhiiraati qotee jechuu. Ijoollee meeqa qabdan? Haga nama saddeetaa hin qabaa namni lamaan jiru. Harmee ta'aniiran. Kan lafa jiru waaqa galanne haa ga'u ka dhala amma horee jira ka kormaa horee jira. Maatii qabaa maatiin ka qacceen hin dhaqqamu. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa siinqeeshoo akkuma dura isinii kaasuuf yaalletti bareedduu teennatan Afrikaa Aayyoo Guddattuu waliin jirra. Aayyoo Guddattuu kutaa lammaffaa isaa qabannee isinii dhiyaanne irra har'a kallattimaan Aayyoo Guddattuu wal faana wal bartuu seenaa fi jiruuf jireenya isaanii akkamitti akka dabarsan ni taphachiisu turtii keessan siinqeeshoo faana taasifadhaa. Anqara boolla jira boolla keessa jira reebba yaaraa haga kunoo ila Oromoon bilisummaa argattee raasaa baatee ifa baat Oromoon qara. Awwaala keessa jirti anis awwaaluma san keessa jira maqaan kiyya dhukate biqqi godhaatuma awwaalanii fotoo kiyya kana biyya gurgurattee ittiin jiraattetu jira alallee ba'ee jira biyya itti quuftetu jira fotoo kana qircanii gurgurachuu oolanii yoo maraa miidiyaani televizyiiniin hin lufaa kuma hagana kuma bara dheengaddaa kuma 32 jedhaa turan birrii argattee naan jedhan hin arganne baranallee kuma sadiif birrii me haga wassalamtee way fotoo kee harkaa qabatanii fudhatanii jedhanii kanallee odeessan amma namni odoo sooqee odoo komboteera soqanii wantiin kun argama ka jedhullee yaadee jira anti mirtiin qabu mucaan timirtii qabu kunuuti kan barsiise kuwwan dhibee mataa dhibamte ijoolleen na jala mana dachaate eega qeeddachaate jedhee durbatti fuudhee abbaa maatii ta'aniiran kun ka baratee naaf ta'e digiriin eebbifame
akka angode sanaan taane mala hojii marabbiiti kunoo qe'ee majira barsiisaa ta'eera kanaa hamdii galfannaa kakanaa nuu qabate jennee nama waan goonu wallaalle ijumaan laalla hunna qabaannee amanu duranaa wamaan godhannu odoo nu arganne nama nu xooru sodhaa nama mana san nu ijaaru sodhaa ka akka kan kee kunoo na soqaa dhufu kuni kunoo mana kana na dhufaara. Irreeffannee kadachaan boolla wayii luka takkatti keessa bu'uu ga'e achi tali kosan fudhadhee akkana siqee dinnee didaa jedhe. Harka akkana godhee siinqeellee akkanuma qal dinnee didaa jennaan mucatti wayi asasette afaan keessa na dhufu. Jeegi nurraa achi yoo jenne hoo si ajjeesan haaduu abba gor narraa goray. Asi waliin hin deemu naan jedhu laddama kiyya deemi fagaatini. Nu ol garagallee makiinaan kenna dhiyoo jiraa itti nu dachaasanii lolleen ka'ee ol jenne nu. Namni be'e erbee irratti hubachiisee iddoo. Dinnee didaa afaan lamaaf sadii yoo waan jedhe afaan keessa na dhayanii ka jedhu qaaqe'an. Ka akkanaatiin nu muudate boolla anirra lufeessani. Ijoolleen dinnee didaa jedhaatti beektaa taa bu'aattu nu ija dacha'aar. Ijoolleen hin bu'aatu. Dinnee didaa jaa jennu dhufte. Dinnee didaa jedhanis isaan fakkaataa jette. Dinnee didaa jennee waan akkana goon asu taaltee mucattiin nama eenyu tana waliin oolu wayyaane na afaan keessa na dhawu. Nuu yoo sanuu ibiddi nu qabatee. Maali ni akka jecha san isin jechisiisu ka isin godhe maali? Ijoollee dinnee didaa jedhaattu gara ijoollee deebaara. Gargaaraa jira jechuun humna dhabee malee. Jechaan jedhu kana na dhooguufi na dhooftiisi. Jigi nurraa achi jedheera. Bara san namoonni baay'een isin biraa du'anii isin argataniirta. Hin galleenu. Gurbaa wayiitu maadhaa kiyya dhufee qilee sanitti badee lupha kanallee dudda kanatti citee harkisanii keessaa baasan warra kenna. Dhandhee gaafanne baga rabbisi baase jenne boolla bee ani nu quyyuumatti hin badini luka takkatti ta'ee fate. Odoo luka lamaan itti qajeele faantiti. Akkasi rabbi nu baase gurbaa mucaan sun baay'ee ture bakka ciisutti dhibamee jechuudha. Achi dhaqaa gaafa ta'a turree baga rabbisi baasee ka dhumee kun televizyiin hin dabarsaa jiranii waa muluu argaa irraa baga rabbisi baase jenne nu kana argaa rabsi lolla jette intalti su arti as nad deebite nama dhume kana yoo dhumne hoo jedheena. Dhaaranii bee jedheena akka isiin hin jiraan. Kana qaqqaadhee addaan gaallee ani hin galee maal goonaree boonneef reeffa namaa kaan maasaa soqaa fuudhanii kaan bineensi nyaataa kaan ibiddaan gubanii kaan bisaanii gatanii waan ilma namaa gooneetu jira. Bannee kunoo asiin baane alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanne haa qabu. Ka Oromoon bilisummaa argattee garbummaa baate itti gammannee jirra. Guddifnee odoo ka'imummaa qabaadhe sirba baasa. Sirba qabsoo kana baasee ittiin sirba akka waan haa caban. Amma inni sirbu watu naa caba ijoollee yoo sirbitu watu naa cabaara. Anin dhiyoo tana reedaatti wayii bitadhe waan kanuma dhaga'u. Lolullee yoo dadhaban ladda namaa dhaabatuun beemisha. Ladda namaa dhaabatuun misha. Amma waaqa galanne haga Oromoon bilisoomte mirga argatte garbichummaa baane. Nukara garbitti mataa keessa nu dhayanii bishaaniin nu gatanii xiyyiitiin darsaasaan nu fixanii hin jirru. Nu way qabannee wal ammannee bullaa dur. Amma bineensi gannu yaa'ee ilmoolee teenya nu jala fixu yoo nu ka'usani nu boo'icha irra jirra. Boonnee dhaqqabbii dhabnee kan dhume kaafu hafeera. Oromoon ammallee hin horaa. Wama duuba deemsa amma lamuu garbichummaatti hin deebinu maaliifi ilmi Arsii barate fiixa bayaara. Ka qara dhume hin dhume ka hafe lamuu garbichummaatti illee hin deebinu lamuu wallaalaan illee hin jiru ilmi barataaru amma qaroomaa deema. Akka ilmi keennan baran akka ilmi keenna fiixan baane mata ata ijoollee barattoota
amboon irraa maa fixan akkam baranneef beektu akka fiixan baanee beektu garbichumma haa bullu beektu kanaaf akkas godhanii nama tokkocha afoolufuuf ka'e bishaan gata ka dhiitiin ajjeesan akka wallaalaa dhumannuuf godhan amma barate Oromoon illee timirti beetii ijaarate addaan bulaara akimiinis argame nulamu garbichummaattiin bulu wayyaan ittillee tiyyatan. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa siinqeeshoo. Sagantaan dhaabbanni promooshinii anfalaa Aayyoo Guddattuun gaddeebisuu dhaabuu irratti waa hedduu dalagee jira. Abbootiin qabeenyaas akkasumas hooggansoonni magaalaa yookaan bulchitoonni biyyaas waadaa galanii jiran haguma dhaabbata siinqeeshootiin baatu jechuudha. Waadaan galame sun eessa gahee jennee Aayyoo Guddattuu dubbifnee turre garuu haga ammaatti homaa akka hin jirretti nuu kaasaa jirani. Waadaadha. Waadaa keenya guutuu qabna. Namoonni siinqeeshoo caala amma humna qabdanii fi hooggansa biyyaa kan taatan Aayyoo Guddattuun gaddeebisnee haa dhaabnuun ammas ergaa sagantaa siinqeeshooti. Mee ammas Aayyoo Guddattuutti isin deebisaa. Ani tagaafa san achi qaaqaniiti achi birrii tana konti kee irra see galchina nu bira kood baankii kood namni jedhe jiru mucattiitti bilbilaa yoo gaafa dhumee dhufaarraa numa eeginaan jedhan eegaatuma jira amma ji'a fin ji'a guunne irra lufaara lakka waa jira ani isinlee du'aa hima godhee waa isin ko oomtee hagana bultellee hin beeku namni yoo dhufee wal bira gahe waa buluu walitti himata rakkoo ofiillee birriin tun hin geettu illee hoosaan mari'atu kana maraa ta'uufuu isinuu na biraan geenne ana tagaafsa achi gale warra gurbaa ayga'aa fi saaraa birdilibsii na uwwiftee achi Muhammad Cheeri ka jetta sun aygaa na uwwise waan isaa haa kennu saaraan birdilibsii na uwwiftee ka akkanaati fudhadhee gale sanan gara ka shilingi takkatti anin galle yoomuma baankii dhufanii achinna waamanii itti buutanii koree maraxanii mana kiyya jaarsa jammalanii tiraani kaartaa lafa kiyyaa yoom ka oduma jedhu adhaan bahe irruma eegaarraa yoo dhufuu baannaanis isaanuma eennaa ka akkanaaki. Lafa argitanii lafa maqaa keessaniin magaalli Nageellee Arsii isinii kenne lafa sana argee dhaqee laalee lafa firdi beetii dur irraa ka'e lafti amma duwwaa lafuma jirti uxurii illee dhageenneerra yoo ka ijaaranii illee eegaa jirra yoo ka dhiisanii illee eegaa jirti. Namni haga guddattanii isii moo isii miti yookaan ammoo isiidha jedhee mudannoo isin footoo kanarra qabdan. Eshuu naa dhufee ilaa wanti jedhameeru wanna mana adeessaa jiru kanaan dura jedha Oromoo miti lalagay Oromoo miti isin gambeella jedhanii wal falmanii qabalee kenna nama dhufe jira. Qabalee kenna dhufanii namichaan sun horii qabsiisuun oolu. Ani ijoollee lafa qotadha. Baashkiliin ijoollee na erga maasaatti. Ani hin dhufuu jette jedhaati himaa hojii hojjaaraa. Sangaa inni kennee dhufaa daa'imman diide. Ammaa reqonna kiyya geeffadheeti jarri achi oole deddeebanii na dhiisuu dinnaani. Daa'imman tiyya abbaa mucaa kanaati kennee hagoonge dandeette bobbooressimee jedhee allaba horii baasee lafa kaa'ee yoo sangoonni galte harkaa guuratti jedhee ka'ee dhaqa. Yoo an ka'ee dhaqu footoon kun ka'ee nu jedhanii na gaafatan kiyya jedhe eessa kaate hora shaallaati ka'e maaltu si kaate faranjiin na kaate ate Oromoo miti siin jedhanii hin jirani qaaqanii maal godharee an akka Oromoo na ta'e bakka hin jiru argaa jirtan wanti na gaafatanii maali jedhaan numaarra sii falmaa turre dubartii Oromoo jenne amma maqaan kan kee qara gambeella jedhanii Oromiffa sii jijjiirreerraa jedhanii kana qaaqan inni Oromiffadee dura falmuu dhugaa Oromiffadee bisan deebi'anii jijjiiramee wanti sun hin jira.
Bareedduu Sulala Qiiinxamaa bahaa Aayyoo Guddattuu Kaawoo jaarraa jedha barruu kanarratti galmaa'ee maaltu isinii dhaga'ama amma yoo akkas jedhanii isin waaman bareedduu Afrikaa bareedduu bareedduu atargaan jirtu waliin nu ga'ee rabbi kunu bareedduu Oromoo amma hambaa teessani ambeette hambaa teessan wode hambaa jedhan taa amma ta eebba bichaa irraa fudhatan yoo kana harmi keessan qullaa jira ayyi wallaana irraa kaka'e harma saalfanneeti yoo san ijoolleen teessan ta isin deettan ta isin hoosistanii guddattanaa yoo suuraa kana argitu maal isiniin jettu obboleeteenna jedha ta yoo ijoollee maraattuu wayi be dhiiraan lola naman sarmin amma kajaare kana argite nu dhageetteetta raayyaa bil'ii tokkumma dhageetteetta raayyaa bil'ii mugamboo nahatee na dhiisuu didee maal fini maata na dhiisuu didee ciniin nadhee gaaf tokkochi bordoo bira irkisee halkan eegi kuutaa dagaddagadhee sanii waaqannan roobee yoo inni dhufee dallaa wadhaabu koraa dhaqee eenyu ati jedhee dubbatuuti qasharimu itti qasharan maasaa keessa qotu afaan lamaaf sadii waan itti ijoolleen tiya fiiddee dhufte abbaan mucaa kanaati qattaa ijoollee namni kun eenyu dukkanaa wargaa dhabee meedhaa itti gajjedhee mucaa wayii na fakkaatan obbolee raayyaa naan jedhe abba malee jiidhufte ta jedhe yoo nakaa jedhu tanarraa itti jiibsee nyaara kana gammure urgaa achii dooma jissee galee itti yalla muundee maaf dhufeen dura hannaafdhu dhufirraari hin deebine lamu kan ujiichu ijoollee maasaa yoo aneessu halkan ciraa ta'a bule ijoollee muka wayii hidheeti qorqoorroo tatarsaasee diree kana tumaa ciciisaan dhuftu hattuun jedha biraa gale ijoollee lafa laalee laddama isaaniiti mulluucu godhaa bulaa lakki kana nanqaasini haala badaamu haa jigu. Ani maqaan kiyya Kadijaa Quriin jedhama. Bareedduun Sulala Qiiinxamaa harmee keewwati. Harmee koo qofa osoo hin taane harmee namoota hundaati. Bareedduun Sulala Qiiinxamaa yeroo baay'ee barcuma warqii irra taa'uu qabdi jedhamaa tureerallee. Isiin mana gaarii keessa jiraachuu qabdi jedhamaa tureerallee. Wanti kun hundinuu haasawamaa tureera. Namoonni gargaaranis gargaaraa turaniiran. Garuu haga ammaatitti bareedduun Sulala Qiiinxamaa afaaniin jedhamaatti malee waa'ee footoo isii siidaa hin dhaabama jedhaaranii garuu haga ammaa dhaabanii nu agarsiisaan jiranii. Bareedduun Sulala Qiiinxamaa wambarii warqii irra taa'uu qabdi jedhamaa jira. Hagamma barcuma wambarii qabu irra taa'aa hin jirtu. Haati tiyya haadha tiyya qofaa miti. Haadha nama hundaa waan taateef wanta jedhame kana hundumaayyuu fiixaan akka baasan abdii qabnaa. Osoo lubbuun nu jirtu osoo lubbuu isii hin darbin wantoota jedhaman kana hundaa akka fiixaan nu baasan waaqa itti kadhanna. Mee isiirraa maal baratta? Haati tiyya haadha aadaati. Haadha humnaa hojjattee bultuu harreen qottee sangaan luftee mana keessa hojjattee diida hojjattee nu jiraachistee haati tiyya humnaan bulti. Haadhas abbas nu taatee nu guddistee abbaan keenya nu qotu. Isi ka abbaan nu ta'e isi ka haadha nu ta'eeru. Abbaan keenya hagammaatis lubbuun hin jira garuu nu gargaareeti nama uf danda'ee jiraatu nama uf danda'eeti bayee galu nu taasise waaqa waliin isi haadha tiyya. Haati tiyya ammas umriina haadheerattuu. Aayyoo Guddattuun haadha teenna kana. Isin bareedduu Afrikaati. Suurichi yeroo durii ijoollee ta'anii ka'an jira.
Suuraa sun akka addunyaatti beekamee galii adda addaallee namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbanni garaagaraa irraa argataa turanii Aayyoon Guddattuun garuu jireenyaan nuti argaa jirru kana keessa jiraataa turanii mee akka keessanitti maaltu odoo ta'ame gaariidha maal ta'uu qaba jettee yaadda? Sirriidha. Aayyoo Guddattuun akkuma isin jettanii Miss of East Africa Rift Valley yookaan Bareedduu Sulala Qiiinxamaa baha Afrikaa Aayyoo Guddattuu Kaawoo jaarraa jedhamti. Suurri isaan yeroo Xaaliyaanii biyyattii tanaaf badhaasa gumaachan Itoophiyaa qofa osoo hin taane addunyaallee baay'ee galii galchaafii tureera akka namoota tokko tokko irraa dhageenye jechuudha. Akkasumas irra darbeeti aadaan saba Oromoo maal fakkaatti waan jedhu argisiisa yeroo durii jechuudha. Akkasumas sabni Oromoo uffannaa aadaa akkamii akka uffataa ture dhaloota darbaa ture argisiisa. Akkuma isin jettanii Aayyoo Guddattuu Kaawoo jaarraa yeroo tanaan dura mootummaan kuu irra jiru wama bu'aa isaa argatan hin jiru iyyuu miidiyaan garaagaraa illee waraabaa tureera. Amma immoo yeroo dhiyoo keessatti hanfalaa promotion waan jedhu wayii Shaashamannee gubbatti adeemsisanii ture. Hanfalaa promotion isa irratti ammoo Aayyoo Guddattuu deebisee dhaabu waan jedhanii dhaadannoo akkasii dhiyeessaa turanii. Kunillee waan tokko kantiibaa aanaa Arsii Nageellee obbo Tibbeessoo Hembaa Aayyoo Guddattuu Kaawoo jaarraatiif gumaacha lafa kaareemetirii 600 aanaa Arsii Nageellee irratti muuzeemii akka ijaaramuuf eeyyamanii turanii. Akkasumas haati hanfalaa promotionii ayyaantuun sagantaa isaa isi geggeessaa ture isiin illee galii Aayyoo Guddattuu sassaabaa turteetti. Isiinis yeroo gabaabaa keessatti Aayyoo Guddattuu Kaawoo jaarraa cinaa dhaabbannee mudhata isiin tanaan dura nu argisiisaa turte nu gumaachaa turte miti biyyattii teennaa bichaa miti biyya alaatiif gumaacha guddaa buufteetti waan ta'eef yeroo ammaa kana dhalaa kormaa osoo hin jenne maddii isii dhaabbanna waan jedhanii jiraniif kuni ammoo kaduuba gufuu ta'ee dhaabachuu osoo hin taane afotti akka deemu jarri sunniin illee hagana kaasuunu anaaf waan guddaadha maaliif qabsoo cimaa keessa turreerra waan ta'eef haga lafa jireenyaaf lafa muuzeemii Oromiyaa baamnee godina dhaqqabsiifnee nu dhageettii dhabanii yeroo san sirni kanaa miti sirna wayyaanee keessa turan waan ta'eef amma bilisummaan nu deebi'eera waa'ee aadaa keenyallee sirri kaasaara waan ta'eef Aayyoo Guddattuu cinaa dhaabbachuu qabna warri cinaa dhaabbanna jedhellee haa galatoomu namoonni biraallee ka isii gargaaru qophii irra jiran oppiini dhufanii haa gargaaranii akkaawuntii isii yoo barbaada amma sa'aatii ammaa kennuuf hin dandeenya. Silaa ati si hawwatee guddatte maaltu si dhaga'ama suuraa sayyoo laaltu? Suuraa sayyoo laalu hin gammada. Garuu namoonni na dura hodhaa turanii jiran hin jiru. Ani quxisuudha ani maadhaa itti dhufee garuu odoo hagammaatitti akkasin naa jiraatanii na gammachiisan. Keessaan itti hin baane? Kiyya isaan itti hin baane eessa? Kasaayiti itti hin baane kasiitiin naa. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Siinqeeshoo sagantaa keenya irratti waa hedduu akka barataa jirtan abdii guddaa qabna. Turtii keenya Bareedduu Sulala Qiiinxamaa Afrikaa bahaa Aayyoo Guddattuu faana goonee jirra. Ammas ittuma fufa. Aayyoon Guddattuun umrii nu dheeradhu. Jennaanii waa malee miti kan karra isaanii dhufnee waan Aayyoo Guddattuu kaasaa jirru. Jabaa keenya osoo inni lubbuun jiru jajachuu qabna jabeessuu qabna dhaamsa ergaa sagantaa Siinqeeshooti. Akkasumas Aayyoo Guddattuun gad deebisnee haa dhaamnuun ammas ergaa sagantaa Siinqeeshooti. Ji'a ulfaataa dhufaa jirra, ji'a kabajamaa, ji'a rakkataa itti gargaaran, ji'a fira itti barbaadan, ji'a manguddoo itti kunuunsan irraan baanee jirra. Abbootiin qabeenyaa hojjatootni mootummaa kan waa dalaguu danda'an jedhamanii yaadamanii fi qeerroon biyyaas haa to'annuu bareedduu teenya tana haa kunuunsinu hara haa bafachiifnu koroon keenya haa ta'uun ergaa sagantaa Siinqeeshooti. Turtiin keenya ammas itti fufee jira. Aayyoo Guddattuun irra deebinee baga guyyaa kabajamaa sooma dhufaa jiru kanaan ji'a Ramadaanaatiin isiniin gahee jennaani.
numaraanuu baga ga'ee ulfaadhaa guddaadhaa kamana kiyya dhuftanii gaafa hiikka allee rabbi waliin nu haa ga'u ani si deebisa. Madda gammachuuti barsiisaa seenaati dalaggeetu aadaa bohaarsaa sammuuti siinqeeshoo. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa siinqeeshoo hundi Aayyoo guddattuun gad deebisnee haadhaamnuun ergaa sagantaa keenyaati. Torbaan qaama biraa waliin haga walitti deebinuuf torbaan nagaa isin haa ta'u horaa bulaa. Madda gammachuuti barsiisaa seenaati dalaggeetu aadaa bohaarsaa sammuuti siinqeeshoo. Madda araaraa riqicha ummataa siinqeeshoo.